Maatewos boqonnaa 17. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin, Yohannis obboleessa Yaaqoobis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaas akka biiftuu ibsee, uffanni isaas akka ifaa addaatee balaqqise. Kunoo Museeniif Eliyaas achitti isaanitti mul'atanii isaa wajjin dudubbachaa turan. Phexros gidduutti, Yaa Gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokkos Eliyaasiif nan ijaara jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiruu, kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee, Kun ilma koo isan jaalladhu, gammachuun koo isatti raawwatama, isa dhaga'aa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifaman, guddaas hin sodaatan. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harkaan isaan qabee, Ka'aa, hin sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalan, Yesuus duwwaa argan malee nama biraa tokko iyyuu hin argine. Isaan gaaricha irraa utuu gadi bu'uutti jiranii, Yesuus, Ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa hamma kaafamutti mul'ata argitan kana nama tokkotti iyyuu hin himinaa jedhee bartoota isaa abboome. Kana booddee bartoonni, Egaa maaliif barsiisonni seeraa Eliyaas dura dhufuutu ta'a jedhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee, Eliyaas waan hundumaa iddootti deebisuudhaaf dhufuun isaa beekamaadha. Ani garuu Eliyaas kanumaan durayyuu akka dhufe isinittan hima. Namoonni waanuma jaallatan isa irratti hojjetan malee isa hin hubanne. Ilmi namaas immoo akkasuma harka isaanitti dhiphachuuf jira isaaniin jedhe. Yommus bartoonni waa'ee Yohannis cuuphaatiif isaanitti dubbachuu isaa hin hubatan. Isaan gara tuuta sanaatti yommuu deebi'an, namni tokko Yesuusitti dhiyaatee jilbeenfatee isa kadhatee, Yaa Gooftaa, ilma koo anaaf maari. Innoo dhukkuba yeroo yerootiin nama kuffisu tokkoon qabamee baay'ee dhiphachaa jira. Takka takka ibidda keessatti in kufa, takka takkas bishaan keessatti in kufa. Ani bartoota keetti isa fideera, isaan garuu isa fayyisuu hin dandeenye jedhe. Yesuus deebisee, Isin dhaloota hin amannee fi jal'aananaa, hamma yoomitti isinii wajjin jiraachuun anaaf ta'a? Hamma yoomittis ba'aa natti taatu? Mucicha as naa fidaa jedhe. Yesuus hafuuricha hamaa sana ifannaan inni gurbicha keessaa ba'e. Gurbichi immoo si'uma sana fayye. Bartoonni ergasii kophaatti gara Yesuus dhufanii, Nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee, Amantiin keessan waan hir'ateef ka'a. Anoo dhuguman isiniin jedha, amantii hamma ija sanaaficaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'i achi butadhu hin jettu. Gaarichis asii ka'ee achi ni butata. Wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru. Inni akkasii kun kadhataan soomuudhaanis malee gonkumaa hin baafamu jedheen. Bartoonni Galiilaatti Yesuus biratti walitti qabamnaan, Yesuus, Ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee ni kennama. Isaan isa ni ajjeesu. Inni garuu guyyaa sadaffaatti du'aa ni kaafama isaaniin jedhe. Kana irratti bartoonni baay'een gaddan. Yesuusiif bartoonni isaa Qifirnaahomitti gallaan warri gibira mana qulqullummaa fuudhan Phexros bira dhufanii, barsiisaan keessan gibira mana qulqullummaa hin baasuu jedhanii isa gaafatan. Phexros immoo deebisee, Lakkii hin baasa jedheen. Phexros gara manaa dhufee utuu inni hin dubbatin, Yesuus, Maal sitti fakkaataa yaa Simoon? Mootonni biyya lafaa qaraxa yookiis gibira eenyurraa fudhatu? Namoota isaanii irraa moo yookiis warra ormaarraa fudhatu? jedhee isa gaafate. Phexros deebisee, Warra ormaarraa fudhatu jennaan. Yesuus immoo, Yoos namoonni isaanii hin gaafataman ka. Haa ta'u iyyuu malee nuyi gufuu akka isaanitti hin taanetti gara ciisa bishaanii dhaqiitii
hokkoo ittiin qurxummii qaban bishaanichatti darbadhu. Qurxummii isa dura ba'u fuutee afaan isaa yoo bante horii meetii akka birrii lamaa ni argatta. Meeticha kana fuudhiitii anaaf ofii keetiifis itti kenni jedheen.